Strikes continue to rain down on Gaza. Video today. Now to the Middle East and the dramatic new video from the Iran. إن الطريق الوحيد لاستعادة غزة Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya adoleessa kudhan Roobii galgala ODUU-AMMEE ijoo qabannee dhufneeti jirra dura dursuudhaan ijoowwan isaanii isiniif hangafna. Humni Special Force Commando kutaa Gaazaa gamoo odeeffannoo Hamas marsee sa'aatiiwwanii fi haleellaa kana irratti qondaaltota olaanoo Tel Aviviin mari'achuu irratti yeroo argamutti jedha Al-Arabiyaa Hindustant. Loltoota qondaaltota gurguddoo 424 gamoo sakatta'iinsarra turan Alhalwaatti misaa'iliin fageenya kiiloomeetira 1.3 kiiloomeetira 1 meetira 300 irraa qiyaafame gamoo yeroo barbadeessuu fi dhoo'insi guddaan yeroo dhagahamu Al-Arabiyaan gadi dhiisee Hindustaantitti dabalee Interfact gabaasa kana qabatee akka dhufu jiruuf qondaaltota meeqatu miidhame loltoota meeqatu akka lubbuun darban himuu jira jechuun yoo dubbatu qondaaltota ajjeefaman keessaas dirree waraanaa keessa makanaayizdiin 164 keessa jira jedhamee jiraati kabajamtoota hordoftoota keenya akkasumas ganama har'aa loltoota Snaayiparii Israelii 5 holqa yemmuu seenan kutaa Nuseeriyaatitti viidiyoon isaan dhidhimsu gadi dhiifameetiin Tel Aviv miila tokkoon dhaabattee jirti. Gabaasni Times of India Netanyahuun rifeensa haadachuu malee homaa nafne koreen labsii muddama Tel Aviv har'a wal facaase tunis dhibee birooti jedhamee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Hizbollaan haleellaa kaleessa galgalaatiin nama jabaa tokko dhabuu beekamee jira. Muhammad Naim Nasir kan ajjeefte Israeliin har'a gadda seenaa keessaa hin baanetti akka galuu jirtuuf murteeffachuu isaa Hasan Nasrallah beeksanii jiru. Gama biraatiin Hizbollaan kaleessa uguramtoota siviilii Israa'el jettu loltoota Tahuu waardiyyaarra kan turan kutaa Qaariyoot Shimoonaa kan daangaa Abiibitti argamu. Birgeedii humna furgaatu Reedwaanii ta'uu Hizbollaan qabataman agarsiisuudha Interfaaktiif Almaadiyaa miidiyaaleen biyyoolessaa Libaanos gabaasanii jiru. Humni ansaarota Hawtii akkuma dhaadatetti haleellaa isaa har'aa kutaa magaalaa Haifaa buufata daldalaa irratti diroonotaaf misaa'ilota hypersoonikii jedhamaniin balaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Miidiyaalee Israa'el dabalatee balballoomsuu irratti argaman. Humni Islamic Resistance imbaasii Ameerikaaf akkasumas qondaaltota kanneen dippiloomaasii irratti tarkaanfii guddaa fudhachuudhaaf murteessu kunis United Statesin balaa ibidda girgiraa irra ta'anii isaan wadduu fakkaattuun wal qabsiisee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya mootummaan Iraanii ibsa baasee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Taalibaaniitis loltoota erguu isaa har'a ifaan ifatti addunyaa mirkaneessee jira. Manni marii United Nations fi neetoon ammoo murtii dabarsu jedhanii kanaaf kan kana fakkaatan qabannee dhiyaannee jirra. Keessattuu injifannoon mujaahidoota viidiyoodhaan isin garsiisaa jirru kun har'a ibsa kennuuf abuubeedaan akka jiru hundi keessaniyyuu nu cinaa dhaabbadha. CTN yeroo hunda odeeffannoo maddeen miidiyaa qabatamaa kan isin dhiyeessu ta'a.